namoonni gara gorsa asirratti hin gorsan yeroo isin deemee taphatti illee seenanii hin gorsanii sa'aatii saniif tole jetti achi deebitee amma biraa hojjetti si galee kanaaf nama akkasirraa dubbachuu nama ati gorsuun kan kee akka nam tokkootti jechuun akka ofiitti fudhatteetiin wanti kun bakki kun siif malu taanii fi hin tolle akkamitti taanii darba wanti jedhu sun nuuf ta'ee jira garuu sababa dulloota asirra jirtuuti jechuuf feemesii taana jettee waan haasoftu waan irra qaanfatan jechuudha. Wallaalteettu wallaa saalfanneerra ganda kennaa yoomachuun nu saalfachiise dhugaa rabbi. Asirra ol yaatee kan maal akka gara hin qabne martii jechuudha ka sa'aatiin irraa dhumate. Asirra ol ba'ee intirii dibateetiin ganda nama xureessa. Yoo namni tokko ol ka'eetiin gandi keenya akkanaa miti shamarran keenya kabajaa qabdi. Haadha abbaa namni nama jaalate daayireektilii deemee haadha abbaa gaafachuu kanaasuun asirra ba'anii xibaniif maali? Nama dubbatu dammoo badaa godhanii ganda galchanii ana fakkeenyaaf namni ganda guyyaa tokko ka'ee yoo nan gorsine waan badaarra jirta dhaabadha yoo naan hin jenne ka ganda biraatti dhufee na dhaabsisaas yooma dhugaa dubbanne jechuudha. Namni ganda biraa dhufee dhaabadha naan hin jedhu waan dura ganda kiyyatu na gorse karaa ati deemaatti kun badaadha. Wanti kun siif hin ta'u irraa gore yoo naan jedhe yaa irraa goruu qaba fudhadhee jechuudha. Yookaan immoo yoo naaf hin ta'u jedhe afaan keezim jedhe karaa jiru deemu afaan waan hin taane jedhanii asirra ol ba'anii silaa qaanfiin jedhu namoonni akkanaa silaa yoo nama maatii qabu nama faamilii qabu natti hin fakkaatu wallaa dansi namni haadha abbaallee hin qabne obboleessa fi bakka hin jiraamte faamilii ofii jechuudha haga gandaatti haga gosaatti saalfatu qaba jedhee yaadaan akka ofii kiyyaatitti. Galatoo osoo shamarran marti akka kee kana yaaddeerra kan nuyi beekta. Ati inaafaan maalidha? Inaafaa miti wallahi laazim maal inaafaan? Inaafaa jechuun ikkaataa qaba. Uummanni inaafaan beeku beekta. Nam tokko shamarri badii dalagu takka yoo lole shamara san tolchuuf lolaa jira. Tokkoffaa namni isheen kanan beeku. Ani obboleessi kiyya tokko dhufee yoo si jaalate si inaafuudha. Garuu akka inni maanoo si tuusisuu fi waan hin taane si godhuun barbaadu. Karaa keetiin akka gaariitti akka deemtu waan barbaaduufi. Namoonni baay'een inaafama jedhan olumutaalanii inaafaa jedhan. An sababa wajjin ka'ee jira waan mormi hunda. Namni qalbii qabu qalbii qolee dhageeffate badii dalagameerra kan deebine sababa wajjin ka'ee dubbadde. Si galtee kanaaf jecha akkasitti uummanni hubachuu qaba. Shamarran akkasii tanaa rabbiin uumamaa waa mara hubachiisee ammallee kabajaan isinirraa haa turu. Hundi shamarranii osoo akka kee kana yaadde baay'ee namatti tola. Dubartiin waan feete goote dubartii fi dhiirri tokko miti. Dhiirri dubartii caalee argama beektaa yeroo baay'ee. Nutu hassabuu qabnu warra dhiiraattu dogoggora isin dogoggorsiifnu irratti irra caalattu nutuyyuu isiniif wanni jechuudha qaba. Kanaaf jecha dubartiin miskiinaa waa dogoggoruu hin dandeessi. Dogoggora wajjin ammoo dhiirri dubartii ta'ee argamuu hin qabu. Dhiirri dubartiirra jaalee dubartiirra gorsaa ta'ee isiyyuu yoo dogoggora irra jiraachuu sirreessuu qaba jedhee yaada. Galatoome obboleettii xiyya nama baay'eellee yaada qaba. Yaada nuu kennite ulfaadhu. Hundi warra jala jirtan koppiliinkii godhaa filiis. Hundumti keessanuu koppiliinkii nuu godhaa. Urjiishaa itti fufimee urjii. Ayi warina fajetani wallahi muka jadda ana wajetani asirra la konga budisa tinamfa tani namfa warri jedhu warra waan fede haasaan isaan gaafa isaarra konga warra isaaniitiif deebiin deebisanii ati galatoomi yaada nuu kennuu keetiif ulfaadhu yeroo biraa walitti deebinaa nagaan jedhi itti deemee urji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indagama sagaleen kee indagama. Taraa kiyya kiyyoo. Taraan kee itti aantee jirta koo egaa urjiifaa si dursa. Okay. Urjiifaa dubbatanii gaggabaabsaa nuu dubbadhaa please nuu gaggabaabsaa taaptaabii godhaa. Dheeressuun barbaadu Ahmad Culullee Baala yaada dheeressuun barbaadu waan sila Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Taaptaabiin irraan fatina please yoo taaptaabiin hin jirre haasa'uu hin dandeenyu waan ta'e. Koppiliinkiif taaptaabiin irraan fatina. Deemam. Ahmad tokkoffaan si galatoonfachuuf seene maashaallah haalli wanni isinirra jirtu wanni hundi kan kennu ta'ee jira wanni tokkollee waan dogongora qabdu hin jiru garuu namoota tokko kan lookeshiin jireenya harkaa badee bakka kiiloo hin qabne nama tofiituu hin beekne biratti argamtee takka wajji haasa'u waan akkasii sanatti sirraan qusannu kanarraa hafe ammoo maashaallah wanni kee hundi nuu ta'ee jira sirrii jirta ati ammas ilma gandaati ilma Oromoo kutaa 11 nama kutaa hunda ije takka laalu waan ta'eef Lubon sitee jirta duraanis ammas sittiin boonna inshallah akkasiin sin jedha jabaaddu Ahmadii keenya. Fayyaa ta'e urjiitiyaa
Galatoom shamarran ta'e rabbi qajeelchin mashallah mashallah. Kama isin yaada kiyya naa fudhattananii rakkoo takka illee hin qabu. Hedduu gammadee. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Foozitti itti fufi achirraan si Muniir foozitti yoo dubbattu. Itti naa deemi taaptaabii godha filis warra jala jettan taaptaa godha. Yoo danda'e yaadni amma akka ijoolleen gaggabaabsan kan akka gabaabaa hundi keessanuu seentanii yaada keessan kennatan. Itti deemi foozi. Ayah Ahmad kan nakam jirta nagaa. Nagaa galata isa. Baga jiraatti. Ayah yaada bareedarra jirtanii yaa'u gochi keessan nu boonsa malee nu gaddisiisu. Kanaafiyyuu wallahi baay'ee nutti toltee jirta jecha namaatiif gurra ergisiinii miidiyaa kanarraa nu galchaa. Si qofaa miti kabiraallee dhufee nu haa galchu. Maaliif akkasi koomandootitti shamarri teenalli miidiyaa kanarratti waa heddurra jirti. Waan ofii bichaa miti garuu maqaa isii dha'ullee hin feene waan ofii bichaa miti haashittii bichaa miti nu hundayyuu nu galcha nu gorsaa nu galcha arrabni uummata akkayyuu miti qilleensa beeyta ati hojii kee itti fufi siifi Sona Kadir hedduu nama dinqisiifadhu jechuudha biyyummaaf osoo hin taane nu gorsuun keessan nu loluun keessan badii miti osoo tolteeyyuu nu tumtaniyyuu hin fudhan maaliif isin nurratti uume nu isin jalatti uume waan ta'eef rabbiin. Kanaafiyyuu itti fufi ati homaatiyyuu miti gurran ergisi arrabni nama homaayyuu eessayyuu nama hin geessu kanaafiyyuu ati itti nu fufi nu gorsi nu deebisi yoo nu badii irra jiraanne badii irraa maaliif yoo bultiillee kata'u taate beeyta dubartiin allaattiidha allaattiin bakka itti duutu hin beeytu kanaafiyyuu oromoo miti lammii biraatittuyyuu heerumaa jirraa miti maaliif sirna godhadhaa shari'aadhaan heerumaa. Akka haadha abbaa keessanii san sirna haadha abbaa keessanii san qabadhaadhaaf malee waa namni badii fi miti. Ani abbaa keessan kabachiisaa isiniin jechaa jira. Abbaa keessan kabachiisaa maatii keessan kabachiisaa dabar. Afaan Oromooti. Kanumaa fi malee waan biraatii fi miti badooma hin qabdu namni dogongoree si jalaa milikee jedhe eeyyuwa. Taaptaabii fi kopheenki godha. Warri nama sagal galchanaan jettan argee jira maaliif taaptaabiin keessan gahaa miti taniif nama jaagalchee. Yoo isin jabaatanii taaptaa godhaniin galchu nama biraallee isin adeema. Obboleeyyan hundi keessaniyyuu jechuun warroonni shamaraa dhiifama naa godhaati. Maaliif nutu baay'ate beeyta nutu baay'atee bakka kanarratti argame kanaan dura bakka kana hin jiru. Shamarri Oromoo kana ol baatee waa hedduu dubbataan jirtu eega tiktookiin kun dhufe afaan illee barattee waa hundaa baratteetiin ol baate waan ta'eef kanaafiyyuu wal gorsaa wal deebisaa wal jajjabeessaa Ahmadiin hin tuffatina ka Ahmad irraan dhufullee hin tuffatina obboleessi kenna lolee nu deebisuun abbaa kenna jechuudha obboleessa jechuun abbaa kenna jechuudha kanaafiyyuu wal hin tuffatina wal jajjabeessaa Ahmad kenna galatoomii homaatiyyuu miti wanti hunduun darbaa itti fufii si jira. Ani waan na tuffatan hin jiru ani beektaa nama fayyaa qabu na tuffatu maraataa yoo ta'e malee ka fayyaa qabu galateeffataa iyyuu sanuu dhaabate ka fayyaa hin qabne siluma fayyaa hin qabu sun yaalamuu qaba. Obboleessa keenya Muniir itti fufi taraan kee ga'eera. Okay. Duraantisoo obboleessa keenya aktiivistii Ahmad Shulullee taaptaa godhaa filiis taaptaa godhaa. Xiinxalaa siyaasaatii fi falmaa mirga ilma namaa kan ta'e kabajaa naafeeruu kee hedduu si galatoomfadha. Dhugaa yoo jennee akkuma Oromoottu nama isaaniidhaaf yaadu kana gadi fageenyaan amma baruu jiranii alhamdulillah yeroo dheeraa namuma isaaniif dubbatutti duulan. Nama isaan nyaatu, nama isaan salbisu. Nama dogongoratti isaan gorsu, nama dogongoratti isaan yaamu hedduu deeggaramaa turan. Garuu alhamdulillah har'a ija banatanii gurra banatanii warra isaaniif dubbatu, warra isaaniif yaadu piroofaayila godhatanii haqa isaanii falmachuun hedduu gammade dhugaa jettaa Ahmad keenya dhibeetaa yeroo dheeraa ol beeyna. Bareeda nama akkasii Muniir nama akkasii halaala jaallatu kana fardee ati amma dargaggeessa tokko taate dubartii qulqulluu barbaadda. Abbaan fedhe lakkafe inuman barbaaddu. Dargaggeessi qabuuteen miila lamaan dhaabatee du'aa hinaa godhuu qaba. Dhugaa sitti himaa. Warri as miidhagina dogoggorsaa jiru shamarran guutuu galaafatamaa jira waan ta'eef.
Mee murtii linkii godhaan mallee kana qofaa miti linkii godhaan jirta. Funiin yoo ani mee uummata itti fufsiisi tara hin deebi'an daqiiqaa takka akkas intarneetni akka waan akka beesinitti fakkaachuu danda'a waan ta'eef linkii fi taaptaabii godha jedhan. Osoo arraba taate waan kun nagarii qabu waan na sore taate kuma sagalee na jala teettan. Linkii godha ammammoo waan biraan barbaada. Naballi yoo deemte naballi si deemi ana. Rakkoon qabu dhufee yoo akka tasaa na baasee malee hin jira ati itti deemi yaada gahe. Okay. Dubartii qofaa miti dhimma hawaasa irratti dhimma haqaa irratti ani fakkeenyaaf dubartii keenya sooshaal miidiyaa nama isaaniidhaaf dubbatu nama isaaniidhaaf haqa isaanii baasuudhaaf falmu dur itti duulaa turan maaltu siin geejaa turan. Aboo dubartiin kabajaa turti. Kuma isin mana madaam keessa halkanii guyyaa ibidda san keessa dhaabbatanii maallaqa keessan karaa malee hin baasinaa. Naamusa keessan eeggadha. Ati gorsa adda addaa bakka guddaa uumuu barbaaddeef si arrabsan turan. Har'a garuu dammaqanii jiran. Alhamdulillah dammaqanii jiran. Dhugaanii tursiima. Dur si arrabsan. Ji'a tokkottu si dhaga'an turan. Kanaaf har'a garuu hedduu dubartiin teenya nama isaaniif dubbatu nama isaanitti kijibu ajandaa jechaaf jala deemtanii hin deeggarina. Nama isiniif dubbatu sinaaffaas hin jedhina. Nuti akka maallaqa keessan hin nyaadhamne akka sharafni keessan hin xiqqaanne kanaaf isin iyyina. Garuu waggaa dheeraa nama akka Ahmadii irratti duulaa jirtan. Ammallee itti duultan hedduu dhaabbadhaa waan akkanaa. Haqa keessan dubbate. Bar nama ijoolleen tuni isinuu maallaqa kana bar namni walii kennuun ni jira nuti ni wanta jennu walii kennuun ni jira. Walii kennuun kuni daangaa qabaachuu qaba. Waan dalagatti hunda fuutee tokkuma hundatti gargaarsa jaalasoo addan baafanni tumatini dhamaarra jaan fuutee tumanii dhamaarra jaan itti muuta. Wanta jaan feemasii takka jannaan jala wanta batte akkas ta'uu hin qabu. Dhugaa jirtuun isinii himu. Maallaqa sharafa keessanis naamusa keessanis eeggadha. Maallaqa keessanis guduunfadha. Namni si fuudhuu barbaada. Mana dubartii takka lamaa jeesanii miti. Wallahi isin jaa ani dubartii miti dhiira garuu ani dubartii lubbuu tiyya oliin jaaladha. Akka waaniin haadha tiyya waaniin jaaladhu jecha. Wallahi isin ijaa nama dubartii mana biyya arabaa kana teessee maqaa dhiiraatti Facebooka bartee jaartii beeknamu jaamoo mitakkaa fi lama. Asoo taane ni marattani nama Facebookaan bartan kabaru bulooksii godhuudha. Maqaa isaatti akkamiin mana bittanis akkamiin mana jaartan sammuu qabdani annama dhuftee bobbooyee jira. Aboon akkana na godhe maaliif godha maqaa namaatti eege jaarti. Nama sadarkaa san jirti dubartiin teenya. Nuti isaan isin dammeessuudhaaf deemaa jiru. Si jaalataa. Mana keetitti ijaarradhu maqaa warra keetitti ijaarradhu yoo si jaalata kabajaadhaan mana eegganta isaatti si agartu. Maallaqa keessan kiraa achirraa buute itti fayyadame rakkoon qabu. Garuu sammuu hanqana gadi buutanii shawwadamaa jirtan. Deebitanii bootanii hiitan. Kanaaf dhugaan isin hima. Nama isin jaalatu warra keessan isin haa gaafatu. Warra keessan heeraa seeraan haa dhufu. Gabbarallee hin gaafatinaa yoo nama kabajaan dhufu. Gabbaraa miti. Keessoo yoo dhaqee bilbilee manguddoo haa ergatu mee. Meni haasin haa godhatu. Hin godhatan kijiba. Yoo jaallatee yeroo si bira qabda garuu kijiba. Okkee jaallamina kuteemi. Dhugaatii tun isiniin obboleeyyan kiyya kamaa hiikanii isinii dhaabu isinitti dheeresseeti. Warra ani hiree argadhee jiras gubbarraa nama hedduu waan to'ataa jiru jechaadhaaf hin dubbadhe. Maallaqa dhiira hin barsiisinaa dubartiin tun. Yoo jaallatte warra keessan gaafate gabbara malee si fuudhuu hin danda'u. Garuu ati gabbara itti taatanii bara. Kanaan yoo barbaada Ahmad provaayida godhadhaa jajjabeessaa isin jaalanna haadha teenya isin obboleettii teenya afaanii miti gochaan isin garsiisne nuti. Nama isin gowwoomsu nama isin zarafu Facebook irraa miti kokkee
qabna akka deeggarta nama kumaa fi 500 ta'anii ati maaltu singee jaanii warra maallaqa namaa bare warra dubartii nyaachuu bare nama kumaa 500 ta'anii dhaarrabsaa tura footoo kee garagalchanii agartanii jirtan. Ahmadis akkasuma laala haaka keessa dubbachaa jira Ahmad. Galatooma itti fufaa hawwii itti deeme. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma sagaran tira jirte. Ne jirti itti fufaa. Toma carraan naaf kan nama moo hawwii fi galakkisa dura. Jara na jirta hawwii hawwii itti fufaa tumaanu gabaabsiiti. maafi koppiliinkiin goone koppiliinkii fi taaptaabii godha nama deedamatu ergate kana akka yaada kennachuu barbaadu garuu koppiliinkii fi taaptaabii keessan baay'ee hawwii itti fufi hawwii booda ajabsa'uudha booda naaftaanaa booda abduudha akkasitti deema akkuma haqaa. okay hawwii itti deema hawwiin itti hafuftu Ayya sagaleen kun dhagamaami. baay'ee dhagama bareeche. Ayya Ahmad kenna ani duraan dursa wanti dhufeef sibira dhufuu barbaadeef galatoome carraa kana kennu keetii fi itti aansuuf ammoo yaada keetis si galateeffachuu dhufe dengada yeroo taa'ee si dhaggeeffadhu yeroo sin haasoftan san baay'ee tokko sitti gammadellee sitti boonellee maaliifi osoo dogongoree osoo yaanni kiyyoo akka namaa ol bahee dogongorree irratti argame aadaa obboleessa miidiyaa kanarra na qabu argadhe hin qaba wanta jedhuuf baay'ee na dhagamee ture. Yaanni kan keessun gamana sooran seene wallaahi si galateeffatan. Galatoomisiin jedhan see malee yoo dogongortes ammoo inu kanaa miti kanarra jirra. Malee jedhanii wanta dogongorri soo jiraate ifa sitti manii waan si galateeffatan see malee bifa kanaa wanti sitti duulannatti hin fakkaanne. Immoo jechoonni siin jedhanillee ammoo jechoota siin maluu miti. Siin maluu miti siin jedhanillee homaa si gochuu hin danda'anii maaliifi ati darajaa sanii oli beekte. Gochi kan keellee yeroo kamii irra yeroo tokkokiin kun uumamee irra jammaree hanga ammaatitti wanta saba keetiif fayyaduu fi waan saba kan keetiif dhaabataa jirtu itti aansee ammoo maaliif namni natti duule nama obboleettii wajjin dhalatini. Nuti shamarran teennaa akka dawaatii soqamti sitti maan. Ijoollee durbaa 4 waliin dhaladhe wallaahi akka dawaatitti daqiiqaan hin eeynu osoo ani nama ta'ee nama ta'een hundisiisa. Akkasitti na dhagaman ijoollee shamaraa wanta akka irraa arguun barbaadu. Gatii kanaa nama obboleettii wajjin dhalatini. Namni sitti duulaa jiru nama maallaqa dubartii nyaachuu bare. Yaa anama bare maallaqa dubartii nyaatanii disanii akka kiyyatti nama obboleettii. Sirri sudaatiin anaa jira. Ani waan obboleettii qabuuf shamara tamirratti gisii jaalladha. Wanta namoota jedhee heeruma barbaadanii namni si dorginu hin jiru karaa sirrii haa ta'uudha mormii kiyya malee maa nama jaallattan maa nama jaallattan. Ijoolleen gadi baay'ina amatti qorata. Namni obboleettii hin qabne waa'ee shamaraan beeku waan ta'eef abbaan ilma ofii yoo waan hin taane keessatti argee haga itti dhaga'amu abbaa ilma saniitu beeka. Shamarri isaa intalli isaa takka badii isiin dalayde viidiyoo wayii akkuma tasaa ilmi isaa fuudhee itti argisiise abbaan uf ajjeesuun dhabamu beeki. Kanaaf ani shamarran teennaa hunda keessa nuu akkuma obboleeyyan xiyyaatiis illaa. Dogoggora isin dalayde dura dhaabadhan arrabsitanii waan beetan barreessaa ajaa'ibaatu jira. namni kaa barreessan allame Ahmad King barreessaa uummanni Oromoo. Saniifin isin ijeellee hawwii bira dubbachuu osoo hin ta'in hogguu takka gaafiin namni tokko gizee waan takka haasa'u san keessa deebisaa kennuudhaaf yoo Ahmadis Muniiris ka dubbatu taate jeequmsaa uumamaa waan sirrii irra jirtaa hawwiidhaaf carraa kannaa akkuma duraan nu qolitanitti hawwiin gizee dubbattee irraa buute booda abbaan ta'an fudhatee tartiibaan wanni kun namaa kun heeraan deebifta gizee san abbaan fedhe waan
follow no goda warri ibisa de bisodomo ko follow no goda nama mas keessa jiru nama as gadi jiru follow goda warra keessa jire haasaa jiru miti nama dhufee waan kun nagarii qabu caqasaa jiru kana warra keessa jiruuf kan jirre illee follow wal godhadha ummanni kun nagarii qabu isini follow wal godha nama 300 kanatu biyya bulcha nama 300 kanatu ummata ijaara paarlaamaa nabiyyi Ahmad nama 300 kanan ga'u follow wal godha wararete follow no goda follow godha muniri Ulu masai kuna kira ke guna follow godani kundi kesan follow wali debisa awi fitar doti akkasuma yaani akkuma siin jedhe si galateeffachuun barbaadaa sitti gammadee jira wallahi baay'ee siin boonee jira yaada kan kee itti fufii akkanumatti shamarran dogongora qaban shamarran bichaa yoo osoo hin taane akka ilmaan oromootti nama rabbiin sii laafise itti seerii keessaan seenii dubbisii duubaanis amma akkuma jirutu miidiyaa irraan illee waan jiru ifaan ifatti dhugaa jirtutti himi namni kenna dhugaan dubbatu yeroo baay'ee beekte nama beekumsa qabu yaani nama yaani beekamaadha jedhamu nama adeemsi isaa sirrii hin taane nama yaani barumsa gaarii irraa hin fudhanne faana socho'uu fedha namni kenna yeroo baay'ee garuu namni kenna ammoo rabbiif jecha dhugaa dubbachuu dhugaa irratti wal akeekuudha kanaaf karaan kan kee wallahi baay'ee tokko na gammachiisa natti illee siin duballee dubbadhee jira adeemsaati bakka jalqaba irraa kaate suni maqaa isiillee dha'uu hin barbaanne namni tokko abbaa ofiitiif maqaa eeggata beeka arsee maqaa qabdi gurra yaani mormi maqaan kee citu manna mormi kee citu wayya jedhani beektani maqaa ofii eeggatti akkasuma abbaan nama intala ofiitiin fakkeenyaaf abbaan keenya waan naan jedhetu jira ijoollee isin galcha hunduma keessa nu gatii taaptaabii baay'ee jirtu barisin isaara nama yaada gonkuun godhatee isin galcha taaptaabii godha nu gabaabsi bullooti jedhu maqaa gurra kiyya naa eega waa isin feeta waa isin jaalatta isiniin jaaladha gurra kiyya naa eegaa jedhan maaliif jedhan gurri namaa nama duuba deema intalti maqaa qabdu gurra abbaa ofii eeddi gurra gosa ofii eeddi gurra ganda ofii eeddi tuni haadhattiin mi'oonnaa keessa teettee gurra gosa ofiillee gurra abbaa ofiillee eegaan jirtu namoota akkanaa kana rabbi si haa laaffisu yeroo dandeetta ati rabbiif jecha itti sadaqadhu itti himi waan jiru sanii booddee ammoo biraa dhaabadhu sin jedha obboleessa kiyyaa galatoomii ulfaadhu rabbi umurii si haa dheeressu kashiraan siddeemu rabbiin sirraa haa deebisu ilmaan kan kee rabbiin si haa guddisu darajaan si haa ga'u sin jedha naaf jiraadhu. Fayyaanaa ta'i hawwitti ana waan takka takkatti hin dandeessu amani ani to'anii ajaa'ibaa qaba wallaahi tajarri nan dhaqqabne. Uma feete waan feetoo taate nam tokko nan danda'u kana jala sararee itti hima du'aayi ajaa'ibaatu jira ka jarri hin beekne siin jechuu barbaadee galatoome hawwiitiyya achi booda ajabbo moo'ennu inni walii taraa itti naafufaa naafiyaatii na fakkaate naafiyaatii fi abduu jabboo keessaa eenyu ka tursu ajaboo sha'u anaa dura jirallee nagaruu sokkee carraa abbaa feetanii kannaadha naafiyaatii miti maqaan kiyya naaf taanaani Naftanaani itti fufi taneen yoo ta'e tartiibumaan itti deemu wayi. Taaptaap godha. Galatoomii Ahmed ani waliin hin jechuu fedhe waan guddaa miti galatoomi carraa kana naafannoo keessaniif hedduu ulfaadhaa hawaasni Oromoo kan sooshaal miidiyaa irra jirtan. Waan takka qofatanii dubbachuu fedhee jira warra koomantiidhaa warri asirra teessanii abbaa Feetar Ahmed illee deeggartan warra ajandaa kun irra deemu jirtullee deeggartan waan takka namni tokko gizee haqa tokkorraa taa'ee dubbatu yoo danda'ame nama kana jidduu maaltu jira jaanee ilaalcha gadi fageenyaatiin laaluudha malee koomantiin taane barreessuu dhaabaa takka kalabadaa Ahmed waliin jechuu barbaade namni tokko gizee haqa tokko qabatee dubbatu beekumsa gartee kitaaba quraanaa qareedhaa fi miti gorsa namaaf hannu namni kun dandeettii rabbiin isaa kanneef safuu isaa kanneef beekumsa gartee uumamaa ilmi namaa kun qabu irraa ka'ee gorsa namaaf hannu mala siire ati wannummaan as gubbatti gartee dubbachaa jirtu wanni ati haasaa jirtu takkallee nuka dogongorri keessan jirre akka hawaasa kutaa kudha tokko walii galaanitti waan bareedaa irra jirta. Wanni ati irra jirtu kun nama qalbii qabuuf nama gartee waayoo gayyaa deeggaluuf nama galaaf jeetii yaada hammeenyi tokkollee kaadha gubbatti gartee namni quba sillaatee sirraa dubbatee wanti ijoo tokkollee nu hin jiru akka Harargeettis akka Arsittis akka gartee waliigal Oromoottis jechuudha. Garuu ajandaa Ahmed caalu asirratti gartee fidee dubbate kana nam lama qofarratti deebiftanii akka gartee ajandaa nama lama hinaafaa fi maarree fi kana jechuun jalaadhaa baantarumaan jechuu barbaade. Maali jennaan wanni kun gorsa silaa ulamoonni keenya as gubbaa ta'anii dubartiin Islaamaa, dhiirtii Islaamaa,
وانا كرات الراي في قدا وان كرات الدنيا اللي اخرت اللي نوفيس بوان كبدو المنا ما تيوا بليس اللي قرت جباره جامو بفبراتي احمد دبچاجر ملي وان براتي متي خرمان جچو برباده احمد نمني حكومتك كواكا كبته ديمو ني ارنفماس ني تفتماسي خصتن دغيمني وان كرات غرتي وان بريدا المنا ما يرا ولله كبو ولله غرسو كبو سيغله كان جبادا اتفوبا امو hawaasni keenya haasaa gubbaarraa deemu jiru kana akka gartee waan laaftu tillaalle akka gartee gurra asii furanii asiin naqan kan Oromoon jettu san hin taane wanni kun maaliif bu'aa qaba maaltu nu feesisa maal yoo hojjenne gartee nutiin kun safuun keenya eeggamaa gorsa kana keessaa namni wayii fudhata yeetii yaada itti fufaa isinitti hin dheeressu carraa warra gartee abbootii azira taa'ee Justice seeruu barbaadu tokko kannee fi gaggabaabsa aarri akka keessan dhufne nam tokko gizee haasaa tokko godhu aarrinii fi ajandaan nama lama qofarratti kan deebine hanga san qofa nurraa deeggadhaa inshaallah sanumaan jechuu barbaada ulfaadhu jabaadhu obboleessa kiyya rabbi si haatii simaa jira fayyaa ta'e ashoomoo abduu dursa isin lamaan keessa abduu si dursa dhagaama abduu salaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تابي قرأ بليس ورا جل جرتا. نون دم تكيسر نون ما يدوس يلا جرا. هو دندا يسنجل جاب. كنا تابي نو قرأ بليس. تابي نو قرأ. نو كجباب سال لور يا دكتور. نتيجة في حبيبي. يا دوما جبابا وهي كنا تشوفي أول نسنير وكذا تنام نمرتو دبتا جرو يا دعاري دا. أريلي أسرتي وني دبلوان نتام كابتة في تربية أنا كيسا irraa dubbataa jirtu waan nama lama haa fakkaatu malee waan nama lamaati miti kun jireenya hawaasaa lafarratti akka eebitti ilaalu sagaleen kee dhagama dhagama deem namatu jidduu sitti seenee amma inni minuutii godhatee deem taaptaabii linkii godha please uummata qashti yaa itti deemam akka saa fakkaatu malee kun dhimma hawaasaa waan nama kamiyyuu fakkeenya ta'u waan barumsa ta'u irraa dubbattee dura dhaabatte waan wayita lafarratti nu akka qaaniitti ilaallutti amma ገና ነው ወላሂ ላዚም ወላሂ ትቀጥላለህ ወይ ማክስ በጣም ነው አረፍኩ እረፍ በቃ አንተ እረፍ በጣም ነው የሚያከታች ሽቱ ጋይስ ዶናት ለመናገር ነው ሽቱ ጋይስ ዶናት ለም ቱም ፐርፊውም ስገድ ሽቱ ጋይስ ማንም የለኝም እንዴ ያለኝም አይባልም አቤ ቴንኪው በጣም ቴንኪው ኮሌጅ እየገለጦሚ ጋይስ ወልገር ጋራ ደብል ተነረደ ወልገር ጋራ ቴንኪው በጣም ጋይስ እኔ ዲስ ደብል ነው ጋይስ ደብል ነው እንግዲህ በቃ ደብል ተፈስ ደብል ፊክስ አድርጎ ደብል ግዴታ ነው ሳኒ ቴንኪው በጣም ደብል ጋይስ እኔ ጊፍት ኢዝ ደብል ጋይስ ደብሉን ፊክስ አድርጉት ጋይስ guys any gift is double ወልገር ጋራ ፊክስ አድርጉት ጋይስ ደብሉን guys any gift is double guys any gift is double guys double በቃ ገባና ለምሰው ሂድ በል ተቀጣውልሽ አይደል ما أنا يوتي مسلل እኮ ነው ይደክማል እኮ አልገባሽም እኮ መስለል እኔ ቀደም እየዘልኩኝ ለለለለለ እኔና አንቺ ጌም የጀመርንበት ነው ላይቭ እና ያማው እንዴ ወይ አያውቅም እስካሁን ድረስ ፋራ እኮ ነው አላ
ጋይስ አንድ ሺህ በቃ አንድ ሺህ ቤቴን አስከብሬ ልውጣ። በቃ ዊን ብሎ ልውጣ። አንዷ እሷ ዱርዬ ነው የምትመስለው ትላለች በኮሜንት። ማን ነው ዱርዬ የሚመስለው? አንቺን መሰለኝ እንግዲህ በኮሜንት። ዘኪድ ዋት ሊፕስቲኩ አላቂ አያምርብሽም ወይ? ያምርብኛል እውነት። እንዴ ግን እንደዚህ ነው አይደል? ከድሮ ጀምሮ እንደዚህ አይነት እንትኖችን እያሸነፍሽ ነው እዚህ የደረሽው። አታምሪም ሲሉ አምራለሁ ስትይ ይሄ ነገር አያምርም ሲሉ ያምራል ስትይ ትልቅ ደረጃ ጎበዝ ነሽ እውነት። በራሴ በጣም ስለምተማመን ነው ጋይስ። በቃ ችግር የለውም። በቃ ያሸንፈን። በቃ ችግር የለውም። ኧረ ችግር የለውም። እሺ ደህና ደሪ ትወደኛለህ ሚራጅ? እንዴት? ምን አይነት ፍቅር? የአቻ ላቻ ፍቅር፣ ጾታዊ ክጃሎት ያለው ፍቅር። ምንድን ነው ክጃሎት ምናምን? በአላህ ስም ምን አይነት የጠነዙ አማርኛዎችን ነው የምታወራው? ግን ምንድን ነው ክጃሎት? ጾታዊ ነው። እቺ ከዚህ ቁጭልኝ ወደዛ። ሰማሁሽ። ደህና ደሪ። ቻው በቃ ጨቅጫቃ ትፈልገኛለች። ሁሉም ሰው ያውቃል። እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ዝግጁ ስላልሆንኩ ነው። ሁሉም ሰው ነው የሚያውቀው። እኔ ግን ለእንደዚህ አይነት ነገር ዝግጁ አይደለም። ማለት ማሳካት የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። አላገባም አልላችሁም። ጊዜው ሲደርስ ሁሉም ሰው ያገባል። ግን ማስቀድማቸው ነገሮች አሉኝ ከእንደዚህ አይነት ነገር በፊት። እምቢ ነው ያልኳት። ቶታሊ አይሆንም፣ አልችልም ነው ያልኳት። ዝግጁ አይደለሁም ቶታሊ እንደዚህ ነው። ቶታሊ እንደዚህ አልችልም። በጣም ብዙ ነገር ምናምን ተባለ። ሞከርኩ፣ ለማስረዳት ሞከርኩ። መጀመሪያ አልችልም። ያውቃል ሰው ብዙ አልችልም ነው ያልኩት። ለምን አሁን ብዙ ለምን አላምርም፣ አትፈልገኝም፣ አልመጥንም፣ ምን ነው ያልተመችም ነው ቶታሊ ለዚህ አይነት ነገር ዝግጁ አይደለሁም እንጂ ቆይ ሲርባ ከነኔ ሲኒ ሲርባ የልቤን አዳራሽ መኖር አድርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? የልቤን አዳራሽ መኖር አድርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች? የልቤ አዳራሽ ውስጥ ሰተት ብላ ገብታ ውስጥ የነበሩት በግድ አስወጥታ ደህና አድርጋ ዘግታው ሰው እንዳይገባበት ርስቴ ነው ብላ ተቀመጠችበት። ርስቴ ነው ብላ ተቀመጠችበት። የልቤን አዳራሽ መኖር ያርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳለች?
አለች የልቤን አዳራሽ መኖር አድርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልዳል? የእሷ ቤት መሆኑን ሰው ያውቃል በይፋ ጥምጣና ታድሰው ፈራርሶ ሳይጠፋ የግል ርስቷ ነው አንሶላ ዱካውን በርጥበት ፈረሰ አንቺ ይህን አዳራሽ መኖር አድርገዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይ ትቀልድ? Armo, la fikri kawanti. Ummata ko na jaalatu. Ummata ko baay'ee na jaalatu. Bro laayiti kee kanaaf istaandi biti. Istaandiin jira bara. Istaandi tamachuu jira bara. Waatu istaandiin jira bara. Itu baru nada baru hewan nama ikhlas. Wah wallah ma fodan ne wa madaniti wai karake salikim sai treveta. Ama churun ne lega. Halo. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Ina wala kairo. Ama churun ne weta. King Logi asli jirtu. Akan bayada. Ina wala ne. Bakka malee jira. Fuula nalaaluuf immoo. Irraa hamtee jechuun kale akka malee viidiyoo eegatu qabuuraan arge laayii irratti dhagarree akkatti lootaan. Mijattiin argeetu ashittiin. Ashittiin jaartiitii gaabari durrii irraan dorgitooti. Laa ilaaha illallah. Ana karan beele wallahi baay'ee amma qilee dhiibate akkatti loltu. Jaartiin hin dhageettu reeta baay'ee. Ay asli kana to ka kalesa ustaz leenca roolte dhugamaatti leenca wallahi nu jiraadhu baay'ee si kana to manabo si qabaachuun kenna nu boonsema nu boonseera leencatani argee baay'ee gammade wallahi ammallee dunyaa sitti haa dabalamtu mucaa kiimaani kaaga yoo machiteetta siifii mucattiite bareeddullee jaartii teellee Kanaadaa barbaadde Awustiraaliyaa barbaadde biyya baqaasan keessa rabbi si haa baasu du'aa isii goona inshallah. Amin. Rabbi haa baasu wallahi. Kanaadaa wallahi rabbi achi si haa baasu. Kanaadaa Ameerikaa. Nu birallee yoo dhufte biyyi turillee fataa zaraa jettee jiraatta wayita asitti dirqama barumsa barachuu qabda. Hiriira baana dhufe durriyyee jarma. Wallahi billahi dalagaallee ni jira ammoo barumsa si barsiisu walumaa galatti rabbi biyya sanii si haa baasu obboleessa kiyya. Amin wallahi rabbi haa baasu. Siifi King Logiillee. Amin habibi hundumaa rabbi. Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa keessaa gara biyya biraa. Wallahi bakkuma ati barbaaddu na bakkuma siyaan kee jiru. Yaa waan guddaa kadhachuun. Bilee adiyachi simbira dhufee si wajjin hiriira bayaa oolu jiru abdii tayyib waaqotii fi abdoon paartii tajaajilanii karaa gubbaa dhaabbataa yeroo oolu tuba. Warra Jaarmanii jabeessuun warra Jaarmanii. Nuti hundi warra Jaarmanii abdoo abdii tayyib waaqotii Ameerikaadhaa itti dhanna malee akkasin tawaasni gara Ameerikaadhaa. Barimo Franki ba nak mali bagen ne dubara go Franki Frankfurt bari magaalaa gudditti duraan biyya Jarmanii turte amma ammoo Berliin beekta. Frankfurtiin imbaasii Itoophiyaatti achi jira gaafa baabura itti cufnee karaa kana keessa ciciifte bar qeerroon Jarman jirtu bari ibidda wayiiti bar.
baabura dhaabne har umri kanan Jarman deemu jechuun barreemu bosonuma Jarmanoo bira deemu jechuudha. Jarmaniin Ameerikaan tokkuma rakkoo Jarmanii siisuun Ameerikaa caalti malee Ameerikaa gadi miti waa maraanuyyuu ekonomiilee lammaffaa jirti barre Chaayinaa Ameerikaa Jarmaniin biyya guddoodha rakkinni isii tokko jira wanni as biyyi kun ittiin si mufachiisoo jiraate waraqaa sitsenii siin kennan lammummaa biyya. Lammummaa biyya qabaannaan warra Ameerikaatii olitti birriin isaa sin jira. Yuuroodhaa fakkeenyaan amma yuuroo kuma takka yoo kanarra achi ka ergu taate Itoophiyaa birrii 809 doolaara caala birriin. Dalagaaleen haga funyaaniiti jalqaba garuu si bar'iin baratta. Wanni ati Ameerikaa deemtuuf waan takkattiidha. Ameerikaan sitsenii sii kenniti. Ingiliizillee biyyi kun waraqaa lammummaa ka ittiin jiraattuun alatti sitsenii godhanii sittiin kennan. Amma immoo seera haroo baasaniiru warra waggaa 8 as ture ijoollee isaanii ijoollee akka biyya kana taatu murteessanii dalagaa of dandeessee waa mara of dandeessee hojjette ammoo beefaristi waan jedhamu jira. Waraqaa Itoophiyaa kana baasii fiddee ijoolleen kenna beekta. Yeroo as dhufan baasii bishaanitti darbanii as seenu. Bareeda bakka yaada dhumaa waan gaamatti qabda karaa nu deema. Waan takka waan gaamadu qabu si magarraaniini salaamuma siin jechuun seene leenca usaa garra wata san baay'ee sirraa gammade ammoo du'aa masii godhuu seene rabbii rakkoo biyyuma baqaa keessa rabbi si haa baasu walii galatti. Biyyumatti barbaadde si haa fidu beeki. Saati bareedaa dhufte waqtii du'aa dhufte saati asrii du'aa kee maqbuula takabbasaa waan kun. Maqbuula maqbuula ijoollee as waliin turre jira mucaa tokko beektaa goddanyaadha. Ingiliis deemu malee naan jedheeti du'aa itti goone galgaluma du'aa itti goone Ingiliisiin jira amma asii biraa deeme garuu Awurooppaan takkamaa jaartii kana faana namaa waamti Ingiliis saniif achi deemti ijoollee akkasii jireenya biyya kana Ameerikaa fi Kanaadaa waa lama maratachuu qabdanii mallaqaan osoo hin taane maatii waamachuu dandeessanii fira keessan biyyarraa fidachuu dandeessanii asitti saniin dandeessu. Akkasii garaagarummaan jiru kanumaa waan qabeenya barbaadu yoo ta'e birriin tana caalaa yuuta Ameerikaa isiin jetta san doolaara birri akkana 10-15 caaltiyyuu yuuroon doolaara beeta. Kanaaf akkasii yeroo gaarii naa qabaadhaa isinitti haa ta'u inuma dubbisoo seenee kararra deemaa jiru jira waan ta'eef. Okay, nagaa. Jaalatoon nagaa ta'e. Eeshi fayyataa. Bakka nus deemneerra bakka Ameerikaa doktoras de bakka namni seeneetu Ameerikaa dhaqaa jennaan hin dannaa beeki shakkin. Fira qabdaama. Fira Ameerikaa dhaamoo. Fira taa'ee taa'ee. Tiktokii jala. Tiktokii jala hundi isaaniitu fira. Wallahi jedhi meerra rakkoon qabuti. Hundi isaanii fira wallahi. Fira jedhanii dhufanii. Ayyee. Adadii tokkoffaa. Areedaa akka ilmoo haadha qabee irraa tare kan haadhatta akka doktora kanatti qeessitu. Innaan haadha kan. Duraan rifeensa utuu jettanuu dhaadde amma immoo areedatti darbitanii. Ayyee. Adabbii lamaffaa. Shaaworii seenta. Shaaworii jumaa salaanne boosila dhiqannee lammaffaa dhiqannaa beebii. Guyyaatti lama. Hawwii jiru dhugira boosila shaaworii ayyee lama. Sadaffaa. Adabbii sadaffaa daqiiqaa shaniif akka gaaf kanatti miira keessa galtee qiyyita. Naannoo barakki sanatti. Wallahi erga gaafa jiru duriyyee na waraabduutti naa dhufuu didee barakki sanatti. Abbisu shayyiruu. Gaayis daandii argitanii bitaa godhaa hundi keessanuu ta'a godhaa gaayis. Mo'achuu qabna gaayis. Abbisu shayyiruu. Hundi keessan ta'a godhaa gaayis. Mo'achuu qabna bitaa alee. Haftaa durifachiisa. Asli nandisu wallahi. Nandisu gana amma. Oh kutan ilala amma. Bap. Rifachiisa kaadii asitti kareeta achi darbe. Rifachiisa. Asitti tamaaranii achi dhufanii. Mi'a koo Jummaa Mubaarak. Salaam guys. Salaam alaikum. Billah alaika. Taap godha guys. Taap godha harkan kennina guys. Taap share. Yeah. Taap share guys. Top share guys. Top share guys. Top share goda guys.
kanan jedhu Amerikaa warri Amerikaa kuni nama waamu jalqabanii godhani dhageessee taate wanni 5 groupii firan qabu gaa firan qabu fira baay'ee qabda Amerikaadha maal taate eenyutti maarta wallaan qabu nadiin fira baay'ee qabdaati Amerikaa fira baay'ee qabdaa dhiisati in qabdaa dhiisi fira Amerikaadha namni kadhatee Abaaboo guys. So the king karaa fidu guys. Iftara rabbi fida abaaboo guutaa guys. Thank you so much. Iftara rabbuma fida guys. Rabbi qaba iftara karaa darbaa dhufa kan ko barrisaa. Dabi nama bananeeta. Si barane? Dabi nagaa. Akkamiin banne maal jechuun? Rabbi qaba iftara rabbuma qaba guys. Let's go. Dabi guys. Laman baisa wanti jiru laman baisa guys. Thank you so much. Thank you so much. Laman baisa guys. Asli watu korakon kabu jeda tukursa. Asli rakon kabu tukursa sinara peka. Yes go. Thank you so much. Umarsa guys. David. Ammalle David kamna guys. Asli rakon kabu tukursa guys. Thank you. Usme thank you. Tukursa asli rakon kabu guys. Usme asli rakon kabu wana disini jere guys. David fayyada masin. Asli rakon kabu guys. Yeah, thank you so much. So, tapuda. Asli rakon kabu wana bekadi. Tapuda guys. Asli rakon kabu guys. Tap the screen guys. Ana beka asli disas. Tapuda. Tapuda guys. Let's go. Oromia. Naziye. Firotanko. Galatoma. Undi kesanu galatoma. Tapuda siriti guys. Aman dudura jira guys. Guyyaa gaafa deebii kootii argiteetta utuun nudura jirti jedhu akka waan hin moo'eetti na laalanii guys abdi boona na gola guys nama kuma agotu kuma gote guys taabboodha oromiyaa nudura jira amma kutee jira guys taabboodha hundi keessanuu taabboodha top 1 top 2 top 3 qabadha asli rakkoon qabu guys yoo isin asitti leenca gadhiiftan rakkoon qabu dhugaan isiniin jedha garuu leenca gadhiiftan no problem rakkoo miti taabboodha guys taabboodha namni baay'inni wanni jedha beekta faamiliidha guys This game guys, this game guys, family nomination yendem guys. It is game jadi drama guys. Nukute jara jawa matu beka argitani of tama pane jara. Nama tu jara isabra guys. Tabuda, undi kesanu tabuda. New guys. Tap the screen guys. Thank you. Ijoolleen ko kabaja keetiif si dhiisaa jiran. Kabajaa wani yang jiru boleh tu kena. Jiru kabajaa si dhiisaa jiran. Tap the screen guys. Kabajaa si dhiisaa jiran. Agamitti asii moota galatuma. Agamitti asii moota. Tap godha guys. Billaalik. Agamitti asii moota. No. Rakkoon qabu guys. It's okay. Rakkoon qabu. Hangafa tu dur. Sama kana bimona. Seeraan adabam dashi. Ayyee wallahi. Nina adabam maal taateeti. Sirriitti na adabama. Amma ijoolleen bar kabajaaf si dhiisa. Malee amma waa kenninu gadhiifnu otoo jedhanu dhiisaan jedhaa jira bar. Taap godha guys. Mallattoo TikTokii guys. Tap the screen everybody guys. Double tap godha. Top 1 top 2 qabadhaa follow godha. Tap the screen everybody guys. Yeroo sirrii kuma tu'a. Wanti keessa yeroo sirrii kuma yoo gammaru kuma sadiidha. Thank you so much. Tap godha. Giftara rabbuma fidaati. Top 1 top 2 naa qabadhaa follow godha guys. Tap godha. Wanti keessa wanti ariifachiisa. Biraa fagaadha.
Asli rifachiisuu jedhaa jira leencisa ba. Dhiisi. Rifachiisuu jedha. Taap godha guys. Tap the screen everybody guys. Taap godha. Galatooma hundi keessanuu taap godha. Sirriitti taap guys. Maariyaanii ol kaasaa taap godha. Taap godha galatooma. Nama 10 irratti share godha guys. Tap the screen copy link share everybody guys. Tap the screen copy link share. Wanni TikTokin ke translate si fidera. Baay'ee bareedaadha wanni sun. Waan Chaayinaa hin beekamaan beekamaa irraa waan. Sorry my doctor. Chaayinaa turte lakka. Sorry. Neevaa irraa fachuun nama beekta. Sorry. Onnee tokko guys 70 bobboliin oolam. Waan eegata. Okay. Sorry doctor. Guys 70 gaafat. Sorry. Mana Rabbi kama. Oh my God. Amanati. Nami bira bombonino tokko. Kofiyaa tokko. Oromia. Thank you. Ahmad. Thank you so much. Galatoma. Tap the screen every. Usmeeko. Galatoma hundi keessanuu. Ayaat. Erga darbeemo. Dafin dam. Banameetira. Thank you all of guys. Lamaan baay'isa amma. Lama guys. Lama. Double guys. Yes. Double guys. I'm a double guys. Tipayadama guys. Guys, double. Lamani guys. Lamani guys. Wallahi. Double guys. Thank you all of guys. Thank you so much. Galatoma. Tap the screen. Top 1, top 2, top 3. Tabuda. Amalle tabuda guys. Tabiru madu. Ami Usmi. Thank you all of guys. Tabuda guys. Irankabooni beita ture. Tabin dagattani guys. Tabin dagattani. Dagatina guys. Tap the screen guys. Thank you so much. Galatoma. Tabuda me.